Nagaan isiniif haa hordoftoota YouTube channel Fayyoo jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa kooti har'a garuu namni gudiina godhee jira jechuudha. Gudiin ta'ee jira bakka isinitti afuura baafachuun dhufe akkam akka jedhe isinitti mul'ee hin beeku. Wantichi jechuudha yoon miidiyaa irratti akkana jedhe isinitti hime wantichi ammas hiccitiidha. Hiccitiidhaan isiniin jedha ammas hiccitiin na jalaa dhagahamee jira waanan bara meeqa dhoksee kaa'ee hiriyaan kiyya gudiina gootee jechuudha. Hiriyaan kiyya kan duraanii gudiina gooteen isiniin jedha hiccitii waggaa meeqa duraatiidha. Kanaan harmee kiyya dhoske harmee kiyya faana na wallalchiiste jechuudha. Harmee kiyya faana wallaleen jira. Harmeen kiyya bilbila narraan kaastu ergi kana dhageesse jechuudha. Bilbila narraan kaastu yoon bilbile maal jedhe amma maal akkan godhuun wallaalee jechuudha. Harmee kiyya araarfachuuf dirqama biyya dhaquun qaba jechuudha bakka. Erga harmeen kiyya hiccitii kana dhageesse hiccitii waggaa meeqaa kana ishee dhoskee kaa'ee ergi kana dhageesse sirma abadan na lolte. Bilbila narraan kaastu maan jettu amma gara guyyaa afurii ta'eera jechuudha. Kanaafuu maal akkan godhu wallaalee bakka eenyutti akka hin himu na wallaalee. Kanaafi amma dirqamna na jiru harmee kiyya araarfachuudhaaf wanta hundumaa hiccitii sana dhaga'uuf isheefillee dhuguma ta'uusaa dhugaasallee itti himuudhaaf dhiifama gaafachuudhaaf waan darbe waan ta'eef jedhee sossobuudhaafillee dirqama biyya dhaquun qaba jechuudha. Baay'ee aareen jira baay'ee natti dhagahame namni garuu hiriyaa ta'e akkamitti hiccitii namaa yoo barri darbe yoo walirraa fagaatan hiccitiin hin himama jechuudha. Baay'ee hiccitiin namni qabatee mataa'u qaba. Amma gaafa du'anitti hiccitiin namaa bahuu hin qabu. Waan fakkeenyaaf ani dabarsaa ture kanaan dura godhaa ture hiriyaan kiyya waan ani isheerraa fagaadhe waan ani iddoo biraa jiruu fi dabarsitee dubbachuu hin qabdu. Isa durii akkas turte isheen akkas gochaa turte innaa akkas innaa barattu akkas innaa maalii akkas bara kana akkas jedhe akkamitti harmee kiyyatti himti isaanuu harmeen kiyya dhugaa waaqa harmeen kiyya baay'ee harmee gaariidha. Harmee koo jechuun haadhas abbaadha isheen dubartiidha garuu haadha qofaadha garuu haadhas abbaadhas isheen jechuudha anaafis ta'e. Maatii keenya obboloota keenyaaf iyyuu harmeen keenya harmee qofa otoo hin taane harmeedhas abbaadhas lamadha jechuudha. Kanaaf harmee keenya baay'ee jaallanne baay'ee kabajna dhugaa isinillee argitaniitu miidiyaa irratti jechuudha. Nagarree jechuun yeroo baay'ee argitanii viidiyoo ishee dhageessaniitu sagalee ishee argitanii bifa ishee argitaniitu. Kanaaf harmee baay'ee gaarii turte harmee baay'ee gaariidha. Na harmeen ofii immoo namatti mufachuu jechuun namatti qabamuu jechuun so difficult dhugaadha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Haati namatti mufachuun haati namatti qabamuu jechuun hin ta'u jechuudha hin ta'u. Waaqayyo namatti gaddaa jechuudha. Kanaafuu umuriidhaan lafarra dheerachuu barbaadde haadhaaf abbaa kee kabajeedha. Wangeellillee dhugaa dubbachuudhaaf umuriidhaan lafarra turuu yoo barbaadde haadhaaf abbaa kee kabajeedha. Sababni isaa haadhaaf abbaan keessi gatii sirraa qabu. Keessattuu haati immoo baqa maal jedhan isinitti hima baay'een keessan waa'ee haadhaa beektu. Waa'ee haadha baay'een keessan sirriitti beektu haadha keessan baay'ee simmararti haadha keessanii bakka guddaa qabdu. Na amma ani beeku bakka akkam jedhee afaan isa kamiin akka itti himullee waan sana jedhee isinitti himuufillee dhugaa waaqa miidiyaadha hiccitiin miidiyaa irrattillee hin dubbatamu. Garuu kan na aarse jechuudha waa'ee hiriyaati jechuudha. Hiriyaa yeroo duraanii yeroo baradhu osoo biyya arbaan deemin dura jechuudha. Namni waan taasisaa ture waan godhaa ture hin dagatu garuu waan sana harmeen kiyya dhaga'uu hin qabdu ooliin ol dhaga'uu hin qabdudha warra waan sana. Obboloonni warri kaanillee rakkoo hin qabu amansiisuun hin danda'a yoo dhagahanis harmeen kiyya dhageesse yoo jara bira gahellee jechuudha isaan humaa mitama kanatti garuu wantichaaf ani kan sodaadhe baay'ee harmee kiyya. Namni hon jedhee bakka dubbi uumuu fi rakkina uumuuf akkamittiin waan akkanaa hima akka rakkoo uumuu hin beeka akka maal ta'e hin beeka akka wantichi sirrii hin taane hin beeka akka wanta badaa wayii ta'e osoo beeku namni akkamitti dhaqee haadha namaatti kana hima akkamitti haadha keessa haadha anuma hiriyaa kee yoon ta'e warra na ilaaltan keessa
waan badaa tokko dalagdeetta yoo ta'e ati wanta haati kee yoo dhageesse maatiin kee yoo dhagaan waan sirriin taane way jiramti dogoggorri yeroo tokko uumamu kan maatii yoo dhagaan baqa sireessi sirraallee citan si ari'an waan akkanaan jiru waan itti mana ari'aman durboonni waan tokko balleessanii yerootti mana ari'aman jira mana keessa sinii gala. Baay'een keessan yerootti shamarran dogoggora taane hin taane hojjetanii warri dhagaanii baranii mana ari'an jira. Waan akkasii gootanii ani hiriyaa keessan ta'ee osoo naqee haadha keessan abbaa keessanitti mee maaltu isinitti dhaga'ama ani hiriyaa keessan ta'e jechuudha. Akkamitti namni waan akkanaa dhaqee haadhatti hima akkamitti dhugaa waaqa. Sanuu jechuudha kam wanti isaa serious baay'ee nama garramaa baay'ee nama dhibaa akkam jedhee akkan biyya dhaqu malee bilbila narraa hin kaasu bilbilaanis amma akkam jedheen amansiisuu danda'a na ay nama namni garuu bulee kee namaa ciisu namni garuu taa'ee kee namaa hin ciisu. Bakka waan hiriyaashin ture duraan jechuudha amma fagaadhe jireenyaan walirraa fagoodhe isheen biyya jirti ani immoo iddoo kanan jira maal rakkoo qaba gaa himuu maaliif barbaachise dubbachuu maaliif barbaachise waan keessa darban maaliif himuu barbaachise maaliifidha amma koon harmeen jedha malee harmee kiyyarraa kee as osoo gaheeyyuu wantichi sirrii miti waan ta'eef gaarii miti seenaa namni tokko immoo seenaa keessa darbee laayifii keessa darbee jireenya isaa ammaatti yoo achas fidee wal xuxuqsiise gaarii miti nama kamiifuu jechuudha ilaalcha badaatu dhufaa waan biraa namni fooltii garaagaraa hojjechuu danda'a yaada badaa dhufuu danda'a jireenya namaa isa haaraa keessatti inni duraa yoo dhufee hin balleessaa jechuudha baay'ee balleessa duraan waan ati keessa dabarsite waan tokko dabarsiteetta yoo ta'e yeroo darbetti wanti sun achas yoo sitti dhufe edaati dur akkasii edaati dur badduudha edaati durin taatu maalidha namaan jedha namni jechuudha kanaaf kana sodaadhe jechuudha harmee kiyya bira dhaqee sababa kanaan achas dubbiinsaa yoo achas bahee dhagahame baqa adagaa allau jedha adagaa qaba jechuudha jireenya kiyya isa haarawaa kanarratti. Anyways waan uumaa gochuu hin danda'amu maalin jedha bishaan dhuga malee baay'ee mataa na dhukkubse dubbiinsaa jechuudha dubbiinsaas yaadnisaas taateensaas mataa na dhukkubse. Anyways hordoftoota kiyya baay'een dhiphatina hin cannaqamina wantichi piraankiidha isiniin jedhu piraankii miti dhugaa dubbachuudhaaf abjuudha. Abjuudha dhugaa waaqa abjuudha dhugaa waaqa jiraata abjuu kiyyaaniidha jechuudha baay'ee hirriba keessaa na'ee ka'e abjuu kiyyaanii hiriyaan kiyya harmee kiyya faana walitti na wallalchiistee jechuudha walitti na buustee abjuu kiyyaan harmee bira jira mana harmee kiyyaan jira buna danfisaan jira natti fakkaata buna danfisaan jira garuu hiriyaan kiyya teesseetti baay'ee nama ni jaalladhu kabajuudha teessee jirti garuu harmee kiyya faana walitti na buusteetti ani harmee kiyya bira jira harmeen kiyya garuu natti tasan dubbattu dhumarratti aariidhaan dhiiseen bahe jechuudha mana dhiisee yeroo bahu riba keessaa dammaqee baay'ee nannee jechuudha maal akkamidha akkamitti akkas ta'a akkamitti namni kanaan dura jaalladhu nama kabaju akkamitti isa fuulatti taa'ee waa'ee koo harmee kootti himi harmee kiyya faana na wallalchiisa jedhe nannee siniin jedha abjuudha wantichi garuu dhuguma na wallalchiisteetti abjuudha. Hayyo siyaa balleessu jedhaga. Na waan akkanaas jiran siniin jedha. Yaa'uma gochuu hin danda'amu. Garuu yeroo biyya jirru hiriyaaniin qabaanii mucayyoon tokko ammallee biyyuma keenya jirti. Ishee faana
waan baay'ee dabarsineera garuu waan hamaa tokko hin hojjenne ijoolleedhuma waan taaneefi waan amma kana sheem nama qabsiisu hin jiru wanta tokko illee hin jiru isaanis beeku. Na isheedha yeroo baay'ee garuu abjuuni yoo nama tokkoon abjootame kallattiidhaan nama sana hin ta'u jedhama. Warri abjuu beektanii kallattiidhaan nama sana hin ta'u jedhama. Yoo dubartii ishee sana ta'e dubartii moo wayitiin ta'a jedhama. Dhiira nama beektu yoo ta'e isa ta'uu dhiisuu danda'a garuu dhiiraan ta'a jedhama. Inni hordoftoota kiyya kana fakkaata viidiyoon kiyya beekaa yaa na of kalchaa.